kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu? Nagaa keessan ana obboleettiin keessan nagaa kootii nagaan koo kan kabajaa kan jaalalaa iddoo jirtanii fi mana jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkasumas hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo taatan hundumti keessan kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan baga ayyaana ji'aa fi waggaan kabajamee ooluu hosaa'inaa itti isin geessinii jedha. Hundumti keessan baga geessanii idduma jirtanitti ayyaana gaarii kan milkii kan jaalalaa kan tokkummaa nuuf haa ta'u. Soomas immoo hiikuudhaaf torbe muraasataa fi ittiin nu haa ga'u hunduma keenya isiniin jedha. Obboloota koo musliimatis itti isin haa ga'u jajjabaadha isiniin jechuu jaaladha. Asumaan warroonni maatii kun taane warroonni chaanaalii yuutuubiif maatiin taane akka maatiin aftaatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warroonni maatiin aftaatan immoo yuutuub laayik sheer keessan yoomuu akkana biraan hafne eenyuma biraa akka hafne isiniin jedha. Akkasumas obboleettii keenya jaalatamtuu fi kabajamtuu kan taate waliin gaafiif deebii taasifneerra. Hanga dhuma qophii keenyatti hundumti keessanuu akka nu biraan hafne obsaa fi jaalalaan hanga dhumaatitti akka nu waliin taatanii hanga dhumaatitti akka daawwattanii isiniin jechuu barbaada. Laayik sheer godhaa. Hundumti keessanuu wal faana haa dhaabbannu harka walaa qabannu isiniin jedha. Innaa obboleettii koo kabajamtuu kan taate jaalatamtuu kan taate maqaa ishee isinitti himachuu irratti argita waan ta'eef innaa ishee waliin gaafii taasifne gaafii ishee wajjin taasifne immoo yuutuu hanga dhumaatitti yoo dhaggeeffattani hanga dhumaatitti yoo waliin taatani hundumaayyuu ni argitu. Inni biraa immoo yuutuu iddoo itti dogongora qabnu iddoo itti immoo yuutuu ilmi namaa ta'ee kan namni dogongora hin jiru eenyumtuu ni dogongora garuu immoo yuutuu dogongora isaa yoo namni itti hime namni sirroofne tokko hin jiru kun kumaa'e. Kanaafuu bakka dogongorreetti immoo bakka kanaatitti dogongortanii wanta akkanaatti irraa deebi'aa nuun jechuu qabdu koomentii jalatti wanta nu dogongorre hundumti keessanuu qeeqa qabdanis yaada qabdanis saanduqa koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Innaa hanga dhuma qophii keenyatti akka nu waliin taatan asumaanan kabajaaf jaalalaan isin affeeree jira isiniin jedha. Obboloota koo guddaan isin jaaladha. Anaa olitti Waaqayyo inni abbaan dhiifamaa abbaan nama kamuu waliin caalchifne inni sinaa jaalatu isiniin jedha. Yeroo kamuu nagaan isaa lafaa fi mana jirtan kamittuu hunda keessaniif isiniif haa baay'atu. Iddoo jirtanitti oolmaa eebbifame isiniif haa ta'u. Laayik sheer koomentii sabskiraayib gochuun nu waliin ta'a gadhumaatitti. Baay baay. Ashamaa harka fuudhe nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Nagaa keessan jirtu ani nagaa kooti galata rabbii. Maatiin hiiwattuu dura jirtu ani nagaa kooti galata rabbii. Isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba. Warri na beektan na beektu warri na beekne immoo siifaan firaa oolchu jedhama. Asumaan na bara maatiin hiiwat isiniin jedha. Fayyaa keessanii nagaa keessanii jirtu. Egaa hiiwat mana isheetti na affeertee jirti. Gaafiif deebii na qopheessitee jirti. Haga danda'e tokko nin deebisa. Gaafiin isii garuu ni ulfaata. Walumaan yaa hordofnu haga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaa isiniin jecha. Gara gaafii kottan fufaa. Otoo gara gaafii kottiin fufin immoo maatii ishee taatan illee hundumti keessa warra maatii ishee taane maatii ta'aa fi warri maatii ishee taatan immoo laayik sheer gochuudhaan jajjabeessa isiniin jechuun dhaamsa kooti. Gara gaafii isheettiin darba. Gaafii tokkoffaan akkas jedha. Siifan nama akkamitti of ibsitaa naan jetteetti. Akkuma argaa jirtu kanaadha.
siifan nama akkanaati. Of ibsinaan jettee egaa namni of ibsuu hin danda'u nama hubatu yookiin immoo nama ilaalutu namarraa waa hima. Kanaaf jennaan otoo namoonni abbaa san ibsee bareeda. Egaa akkamittiin of ibsa siifan nama akkamitti jechuudha fi siifan nama garaa qabamaan qabdu daftee aarti garaatti nama qabachuu yoo dhiifti jechuudha. Nama akkasiiti. Kan kanarraa naaf immoo osoo nama beeku nama ibsee bareeda. Ani nama akkanaati jechuudha. Of jajataati waan ta'eef akkasiin jedha himutti. Gaafii lammaffaa siifan gara fuulduraatti nama akkamii ta'uu feeta naan jettee jirti. Nama akkamii ta'uu feeta isa naan jettee fi ani nama jechuun amaluma koo duraanitti amala kan jijjiiruu hin dandeessu. Tarii yoo namoota biraatiif nama gaarii ta'uu baadhillee meebii siin jedha. Egaa namni tokko kamiyyuu gaariidhaaf hin jedha. Tarii ta'uu baachuu hin danda'a. Nama gaarii nama namaaf yaadu ta'uun barbaada. Isaan dafee aarullee dhiisuun barbaada. Nama akkasii ta'uu nama saba ofiitiif yaadu. Nama haga danda'e tokko uummata koosaa ta'uu nama rakkataa gargaaru akkas ta'uun barbaada. Akkasiis gaafiin keessi deebi'ee yaada. Gaafii sadaffaa abbaa manaa yookiin jaalallee qabdaa yoo qabaatte daa'ima meeqa qabdaa? Cimti gaafiin tuni daa'ima tokko qaba. Gaafiin keessi deebi'ee jira jedhee yaada. Afuraffaa iddoon dhaloota keetii eessa? Bakki itti dhalattee guddattee naan jetteetta. Egaa ani kanan dhaladhe naannoo Shawaa Kaabaa aanaa abbichuu fi nyaa'aatti dhaladhe. Akkasiin jedha. Warroonni seenaa beekanii beeku jedhee yaada. Akkasii eessatti guddattee Finfinneetti guddadhe. Si deebi'ee yaada. Gaafii shanaffaan akkas jedha. Namoota yuutuubii kanarraa dinqisiifattu lama himi. Namoonni dinqisiifattu baay'een jiraachuu danda'a. Gammoo kamiiniyyuu nama baay'ee dinqisiifatuu dandeessa. Garuu gama yuutuubii kanatti dhufee namoota bara keessaa akka Oromoo tokkotti namni dinqisiifadhu haadha eebbuu warri beektanii jiraatan ishee fi naatoon dinqisiifadha. Akkas shamara keessa lama qofa na gaafatte waan ta'eefidha. Jaaffaa mudannoo yeroo ijoollummaa keenya daganne nuuf himi jettee jirta. Dhugaa mudannoo hin daganne mudannoon ana nama muddate hin jiru. Mudannoon takkaa hin muddate. Egaa mudannoo ijoollummaatti hin qabu. Mudannoo tokko qofa qaba. Isas kana duras nama gaafatamee deebisee jira. Mudannoo yeroo daa'ummaa kana hin daganne keessa yeroo dura jechuudha. Shamarran laguun itti dhuftu gaafa natti dhufu naan dhukkubsadhe maal ta'ee jedhee guyyaa lama ciisee jira. Inni sun hoyyuu dagadhu waa biraa homa. Akkasii gaafii torbaffaa maaliif biyyaa baatee jettee. Egaa wanti biyyaa nama baasu waa hedduu ta'uu danda'a. Karooruma akkuma nam tokkotti of jijjiiruudhaaf jedhee itumaan biyyaa bahee jechuudha. Akkasii hojjetanii of jijjiiran waan jedhama dhaga'iitumaan biyyaa siin jedha. Akkasii barumsa hanga meeqaa baratti? Sababa maaliif adda kuttee? Gaafii cimtu. Barumsa haga ja'a xumureen torbatti gaafa darbu dhiise sababa maaliin adda kuttee? Gaafa kutaa torbatti darbu sababni gaafii cimtu. Sababuma adda ta'e wayitiin adda kuttee akkasiin jedha. Saglaffaa abbaa manaa kee moo harmee kee irra jaallatta naan jetteetta. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni kaan abbaa manaa filachuu danda'anii garuu tarii harmee waan hin jaallanneef ta'uu danda'a. Ijoollummaa kootiin harmee koo dhabe. Ani harmee koo baay'een jaalladha. Hin beeku yeroo kamiyyuu harmee koon filadha. Akkasii gaafii kurnaffaa osoo carraan biyya ormaa deemuu filadhu siin jedhanii biyya kam deemuu filatta? An biyya kamiyyuu deemuu filadha. Dhugaa sitti hima. Osoo jechuun ammaa tan hoo ta'e jechuudha. Gaafiin isa amma kan na gaafatame waan ta'eef biyya alaa jedhama baay'ee waan namatti tolee jiraatu namatti fakkaata ture.
namni ammaan tanatti yookiin amma waan keessa jiru kanatti namni biyyoota adda addaa filatuu danda'a kan akka Ameerikaa maal jedhamu ani iddoo kamiyyuu filadha Oromiyaa filadha. Siif deebi'ee jedhee yaada Oromiyaa filadha biyya nam kamiyyuu jiraachuun barbaadu biyya kun jiraachuu barbaadu akkas. Gaafiin dhuma mudannoo biyya ormaa qabdaa laata lamanaa fi mudannoon biyya namaa hin dhumatu. Egaa gaafii kee xumurameera. Mudannoo biyya namaa dhugaa rabbii hin irraanfadhu. Faasigaan fuuldura dhufu kuni waggaa lammaffaadha. Baay'ee hojiin natti baay'atee aareen oole jechuudha. Guyyaa faasigaatti biyya keenyatti jechuudha. Akka tasaa ta'e guyyaa ayyaana biyya keenyatti hojiin natti baay'ata akka tasaa ta'e waan isaan beeku. Sababbii sanii baay'een aaree ture maatii kottiyyuu hin bilbille so otoon amman bilbila jedhee jechuudha. Kaardis naa bitaa jedhanii jarroonni kaardii dafanii naa hin binne ture baay'ee aaree boo'aa oole hojiin natti baay'atee galgala irraan daaqqoo xabbasinaan jetteenitiin rooba wayii jalqabee beektu balbala banee gizeen gadiin baa jedhu achiin mucucaadheen kufee of hin beeku ture. Akka Itoophiyaatti yookiin akka biyya kanaatti sa'a 8tti kan kufee hospitaalatti sa'aatii 7tti yookiin akka isaanitti sa'a 1tti of beeke otoon du'ees otoomaatikootii boo asumatti naaf ture jedhee guyyaa baay'ee itti gaddiidha. Isa lama jettee inni lammaffaa ammoo yeroo tokko otoo dinnicha mucayyoon dhaabbasaa jirtu otoo na waamiin xiqqoodha mucayyoon waggaa meeqayyuu yeroo sana waggaa 7 or 8 koshiinaa hin seentu akkamitti akkasiin immoo hojjetu xabbafachaa jirtu isa maxabashaa waan harka isaatiin akkasitti qabassan ofitti aansitee jirti. Akka tasaa garaasiitiin itti buutee gaazii akkasitti irratti galabbatan jechuudha zayitiin. Uffanni ishii irratti xiqqoo gubatee jira. Ani immoo ishii dhaqeen uffata ishii akkitti irraa baasa jedheen gaazichi irratti gannaqame godaan isa qabachuudha. Kana akkasitti irratti gannaqame garuu rabbiin na baasee jira agas maranitti. Guyyaan ittiin irraanfanne waa baay'ee nama mudate garuu isa kanaadha. Siin jedhaa galatamii waan mana keetitti na affeerteefis siin jedhaa. Akkasumas immoo maatiin hiyyootuuf warroonni maatii ishii taatan warroonni maatii ishii hin taane akkuma isinitti hime maatii ta'aa fi jajjabeessaanii yaada qabdan immoo komentii jalatti nu barreessaa. Bakka dogongoreetti immoo naaf galchaa isiniin jechuun jaalladha. Galatooma baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isin faana ta'u jecha